Itaalian birrii meeqan bittee lukku? Birrii dhibba saddeet ta'u birrii kuma tokko haa ta'u egaa karnaanuu sa'aatii 12 akka kasalaan hojjechaa jira baruuf wanni kun jechuu watii baga waliin nugee baga ayyaanni kun gaa kan jaalala kan guddina kan dagaagina hello ashama akkam jirtan baga waggaa haaratiin isin ga'e baga ayyaana qaammitiin isin ga'e kabajamtoota hordoftoota didaatiif kan biyya keessa jirtaniif yeroo mara akkuma isin jedhu kan biyya alaa jirtan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya isin bira haa ga'uun isin jedha qaxaleewwan kiyyaa baga ayyaana waggaa haaratiin isin ga'e baga ayyaana qaammitiin isin ga'e jechuu barbaaditanii egaa har'a guyyaa roobiti dhugaa dubbachuudhaaf yoo hin beektan ayyaanni kan ayyaana ta'uu wanti nyaatamu jiraate har'a roobidha sooma waan ta'eef firootawwan kiyya omaa gochuu hin dandeenyu. Anyways bunaa fi waxii shirootiin akkanatti oolaa jira sababa isaatis sooma waan ta'eef jechuudha qaxaleewwan kiyya. So isa kana jechuudha borummoo haala ajaa'ibaatiin viidiyoo ajaa'ibaa riikardii godheetan isiniif dhufe jechuudha. Har'a garuu wanna jiru akkaataa waxii indaaqqoo ittiin aqulaalla'aa jiru. Isa san isinitti agarsiisa jechuudha qaxaleewwan kiyyaa. Daabboos qopheessinee jirra akkasumas immoo qircas qopheessinee jirra. Waxii indaaqqoolleen farsoolleen qopheessinee jirra obboleettiin tiyya qaxaleen akka biiftuu bariitti ibtu na duuba jirti dabbasaan ishii egaa akkuma bareeddu intala Oromoo abeet ay bareedummaa yaa hin qaanofti jechuu barbaaditanii akkasumas immoo ilaalaayii midhaan waxii shiroo ganyaanne booda qaxaleewwan kiyyaa bunni qophaa'ee jira. Waxii dinnichaati jedha. Ahaa dhiifama waxii dinnicha. Waxii dinnichaa ganyaanne booda akkuma argaa jirtan bunni jimmaa akkuma argaa jirtan isin fuuldura jira koottaa haadhuun. Anyways baga geessan baga waliin geenye jechuu barbaaditanii Kura bulaa baay'een isin jaalladha isin kabajaa nagaan na jedhaa. Egaa kabajamtoota keenya akkuma argaa jirtan yeroodhaaf jechuudha mana keessa marga facaasnee jirra akkuma argaa jirtan borummoo kana caalaa sagantaa ajaa'ibaatiin inni dhufna waan ta'eef kabajamtoota keenya sagantaa keenya har'aa kana fakkaata jechuudha. Taaliballeen akkuma argaa jirte yaa ittoo godhaa jirti. Naata abbaayye naata naatiyye abee kompiitara hin tuttuqiin hin balleessita nagaa naatiyye. Anyways kabajamtoota keenya isa kana jechuu barbaaditanii haala jiru immoo viidiyoo daqiiqaa 10 ni hojjenna waan ta'eef nufi tokko malee haga dhumaatti nu hordofaa isin jedha horaa bulaa. Amma salaan jire. Akkuma argaa jirtan inni kun shunkurtiidha. Ilaahi amma masala egaa kabajamtoota keenya akkuma argaa jirtan qulleetii akkuma argaa jirtan no inni qaama asirratti mucaa akka kasalaan hojjechaa jira baruuf wanni kun jechuu waxii indaaqqoo hojjetamaa jira. Eto hin qalle jechuudha. Eto naati ውሃው ሊጨምርበት ነው ወጡ ላይ ቀዳማ ዲያስ አንዳቆሞ ሲተን አገርሲሳ እዛ ጠጋ ወደ ማለት
akkana jechuu barbaadatan qaxalii wankiyyaa wanti hin jirre jechuu barbaadatan. ስጠው ትከኒ ሙጭቸ እሺ አብላል ናትዬ አማስለው አባ ወሊንገ እንደዚህ አድርገው እንደዚህ አከል በርቲ ቲ ነነረፍስን ወስላቃ 2 ኪሎ እና ሰከነችው ያማን እንድፍ ነው እቹ እንፍደን አንድ አኮኔ ተዲ አንድ አኮ ከኔ ተዲ እንዴ አይ ዶንት ኖ ሻንከር ሞንጋ ነው ትንሽ በመሃሉ ላይ ማለት ነው ጅዱ ከሰት እንጋ በቃ ናትዬ አባ እሺ ቀረጽ ሄሎ ኖ ያኒ wantoota keenya lukkuu kanan qala karaa naannoo sa'aatii 9 jechuudha amma inni gahu birrii etaaleen birrii meeqan bittee lukkuu birrii 800 ta'u birrii 1,000 haa ta'u egaa karaa naannoo sa'aatii 12 yookaan sa'aatii 1tti qalla jechuudha akkuma argaa jirtan jechuudha isa kana hin qalla jechuudha no ka galgal saa tokkotti hin qalle saa tokkoon booda natti fakkaata kara boruutti lakkaa'ama waan ta'eef akka inni biraa immoo borummoo jechuudha kara naannoo halkan keessa sa'aatii 11tti sangaa birrii 86 bitame isa qalle jechuudha. Anyways boru sagantaa ajaa'ibaa dabarsine na yaada haala kanaan dabarsaa jirra jechuudha. Akkam jirta Itaalem baga geessi baga wajjin nu ga'e baga bara haaratiin si ga'e akkasumas immoo hordoftoota keenya baga siin ga'e jeen. Okay, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Diidaa Tiyuub nagaa keessanii ani nagaa galata rabbii dhifama waliin yaw ayyaana irratti viidiyoo hojjechuu hin dandeenye ani dadhabeen jira yaw mana keessa waan hojjetu boruuf qophaa'aan jira kanaaf boruuf viidiyoo bareedaa isaasiniif hojjenna har'aaf garuu yaw akkuma argitan mana keessan jira. እና በጋ ሲኒንጌ በጋ ወሊኑጌ በጋ አያን ኩንጋ ከን ጃለላ ከን ጉድና ከን ደጋጉ ሉፍ ያታው ጀቹ እንጀዳ ቦሩሞ ባይ ሲንጃለዳ ቦሩ ወለገር ባሊናን ጀቹ ነጋንታይ egaa kabajamtoota keenya addunyaa irratti yeroo ammaa kana ummanni ayyaana Waaqni ayyaana baga haaraa kana kabajaa jira TVdhaan ilaalaa jira akkasumas illee hojii kiyyalleen hojjechaa tan jira akkuma argaa jirtan